Ashamaa harkifni daawwattootaa fi dhaggeeffattoota keenyaa nagaan keenya kabajaa fi jaalala bakka jirtan maratti isaan qabu jecha odeeffannoo wayii sa'aatii kanaaf qindeeffanne isinitti himaa jalqabarratti hangafoota oduu. Irree fi gaachanni saba Oromoo waraana bilisummaa Oromoo humna waraanaa Harawaa zoonii lixaatti yeroo dheeraatiif leenjisaa ture eebbisiisuun dirqama itti aanuudhaaf bobbaasuu ifoomse. Sagantaa eebbaa kanarratti qondaaltonni waraana bilisummaa Oromoo gulantaa garaagaraa irra jiran argamuun ergaa fi dhaamsa adda addaa eebbifamtootaaf dabarsaniiru. Bal'ina isaa qabnaa ni dhageessu. Barattoonni Oromoo shira murna bilxiginnaa irratti raawwatamaa jiru balaaleffachuun hiriira mormii gaggeessaa oolan. Barattoonni kolleejjii barsiisotaa naannoo Oromiyaa keessa jiran biiroon barnootaa waadaa galee ture haaluudhaan daba guddaan irratti raawwachaa jira yoo jedhan dhagahamaniiru. Bal'ina isaa immoo isinis ni dhageessu. Qondaaltonni bilxiginnaa dhimma muddama waraanaa kaaba Itoophiyaa ilaalchisee yaadota falmisiisoo dhiyeessuu itti fufan. Kana wajjin wal qabatee Eertiraan walabummaa Itoophiyaa sarbuudhaan humna waraanaa Tigraayitti ergiteetti jechuun Ambaasaadder Suleemaan Daddafoo dubbatan. Obbo Geetaachoo Raddaa, Dr. Teediroos Adaanoomii fi Jeneraal Baacaa Dabalees dhimma kanarratti waan jedhan qabu ni balballoomsina. Biyyoonni masaanuu Itoophiyaa ta'an hariiroo dippiloomaasii cimsachaa fi marii taasifachaa jiraachuun ifoome. Haala kanaan Sudaan wal dhabdeen naannawaa fi waraana daangaa ishee keessatti wayita hammaatee jirutti hariiroo Moqaadishoo fi Kaayiroo wajjin qabdu irratti marii geggeessiteetti. Kanarrattis gabaasa dabalataa qabna isin biraan geenya. Iraanii fi Oomaan egeree holaa Hormuuzii fi nageenya imalaa achirratti taasifamu ilaalchisee mariin godhan bifa gaariin deemaa jiraachuu Oomaan beeksiste. Iraan garuu waliigalteen Oomaan waliin godhamu hulaa Hormuuz akka banamuuf wabii miti jechuudhaan akeekkachiisa kenniteetti. Waraana bahaa giddu galeessaa kanaa wajjin wal qabatee gabaasa bal'aa qabna ni balballeessina. Odeeffannoo wayitaawaa Oromiyaa fi Impaayera Itoophiyaa argachuudhaaf toora YouTube chaanalii kanaa subscribe, like, share isaa jechaan gara odeeffannoo bal'inaan qopheeffanneetti sin dabarsa. Irree fi gaachanni saba Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo humna waraanaa Harawaa zoonii lixaatti yeroo dheeraatiif leenjisaa ture eebbisiisuudhaan dirqama itti aanuuf bobbaasuu beeksise. Sagantaa eebbaa kanarratti qondaaltonni waraana bilisummaa Oromoo gulantaa garaagaraa irra jiran argamuun ergaa fi dhaamsa adda addaa eebbifamtootaaf dabarsaniiru. Taadhimamtoonni waraana bilisummaa Oromoo eebbifaman kunneen turtii yeroo leenjii isaanii keessatti beekumsa bu'uura waraanaa, tooftaa hojii dirree, naamusa waraanaa fi itti gaafatamummaa miseensa waraanaa irratti leenjii argachuun irbuu isaanii seenuun marsaa imaanaa jaallanii jedhamuun eebbifamanii bobbaafamaniiru. Gama leenjii loltummaa irraa leenjifamtoonni sirna hojii waraanaa qajeelfama dirree of eeggannoo, tumsaa garee fi ija hordofuu irratti beekumsa argachuun haala rakkoo keessatti murtee sirrii kennuu, itti gaafatamummaa dhuunfaa fi garee hubachuu akkasumas naamusa hojii waraanaa eeguu irratti xiyyeeffannoon kennamuun barnoonni kennamaafii akka ture ifoomeera. Leenjii siyaasaa wajjin wal qabateen ammoo leenjifamtoonni seenaa fi kaayyoo qabsoo Oromoo, mirgoota uummataa, eenyummaa fi walabummaa siyaasaa akkasumas gahee isaanii keessatti itti gaafatamummaa siyaasaa maal akka ta'e irratti barnoonni gahaan kennameefira. Barnoonni siyaasaa kun WBOn uummata wajjin hariiroo gaarii qabaachuu fi murteewwan isaanii keessatti itti gaafatamummaa qabaachuu xiyyeeffannoo akka argatan isaan taasisaa jedhameera. Leenjii kennamaa ture keessatti seenaa uummata Oromoo, kaayyoo naamusaa, heeraa fi dambii waraana bilisummaa Oromoo akkasumas tooftaa lolaa fi qajeelfamoota hojii dirree irratti barnoonni bal'aan kennamaafii akka ture odeeffannoon arganne addeesseera. Sirna eebbaa kanarratti qondaaltonni waraana bilisummaa Oromoo argamuudhaan eebbifamtootaaf ergaa fi dhaamsa adda addaa dabarsaniiru. Barattoonni Oromoo shiraa murna bilxiginnaa irratti raawwatamaa jiru balaaleffachuun hiriira mormii gaggeessaa oolan. Barattoonni kolleejjii barnoota barsiisotaa naannoo Oromiyaa keessa jiran biiroon barnootaa waadaa galee ture haaluun daba guddaan irratti raawwachaa jira yoo jedhan dhagahamaniiru. Mirgi keenya haa kabajamu kan jedhan barattoonni kunneen yaada isaanis barreeffamaa fi hiriira bahuun dhageessisaa jiru. Nuti barattoonni yuunivarsiitii naannoo Oromiyaa garaagaraa keessa jirru yeroo jalqabaa galmee galmoofnu waliigaltee seerawaa sagantaa idilee yookaan riigulaar piroogiraamii waggaa 2 barachuun dippiloomaa idilee fudhachuudhaaf galmoofne jedhan. Haa ta'u malee yeroo mootummaan naannoo Oromiyaa hanqina barsiisotaa mudatee furuuf waamicha nuuf taasisetti fedhii fi aarsaa guddaadhaan waggaa tokkoffaa keenya akkuma xumurreen gara hojiitti bobba'uun ganna barachaa fi barumsa fagoo yookaan diistaansiidhaan qormaata qoramaa tajaajila hawaasaa fi biyya keenyaa kennaa turre jedhan. Har'a garuu aarsaa fi gumaacha keenya kanaan osoo dinqisiifatamuu qabnu ragaan eebbaa yookaan dippiloomaan keenya akka sagantaa diistaansiitti akka nuuf kennamuu fi eebbi keenyas bara dhufutti akka dabarfamu nuuf ibsamaa jira jechuun komii fi gara fincilaatti ce'ee dhageessisaniiru.
Barattoonni kunneen dabaluun kunis miindaa fi guddina ogummaa yookiin keerera istiraakcharii keenya irratti miidhaa guddaa uumaa aarsaaf tajaajiloonni hawaasaaf taasifneef ragaa gadi aanaa nuuf kennuun haqqas miti seeras miti jedhaniiru. Kanaaf hatattamaan qaamni dhimmi ilaallatu tokko ragaan eebbaa yookaan dippiloomaan keenya akkuma waliigaltee keenya jalqabaa sagantaa idilee yookiin reegulaar piroogiraamii ta'e akka nuuf kennamu. Lammaffaa adeemsii fi guyyaan eebba keenyaa dafamee haala mirgaa fi miindaa keenya hin miineen haa murtaa'u jechuun gaafataniiru. Barattoonni kunneen hanga gaaffileen isaanii deebii argatutti kaampaasii hunda keessatti karaa nagaa fi seeraa hordofuudhaan gaaffii mirgaa gaafachuu akka itti fufan addeessaniiru. Ni gaafanna! Ni gaafanna! Har'as! Borus! Ni gaafanna! Nuti barattoonni! Karaa qajeelfameen! Ni gaafanna! Ni gaafanna! Qondaalonni bilchiginaa dhimma muddama waraana kaaba Itoophiyaa ilaalchisee yaadota falmisiisoo dhiyeessuu itti fufan. Kana wajjin wal qabatee Eertiraan walabummaa Itoophiyaa sarbuudhaan humna waraanaa Tigraayitti ergiteetti jedhan Ambaasaadder Suleemaan Daddafoo. Eertiraan humna waraanaa hidhatee walabummaa Itoophiyaa sarbuudhaan daangaa Itoophiyaa ceesiftee gara naannoo Tigraayitti ergiteetti jedhan Somaaliyaatti Ambaasaadder Itoophiyaa kan ta'an Ambaasaadder Suleemaan Daddafoo. Yeroo naannoo Tigraay gahanis garee mootummaa federaalaa waraanuuf qopheetti jiru maafiyaa ta'een simatamaniiru jedhan Ambaasaadderichi. Dabalataan pirezidaantiin duraanii bulchiinsa Tigraay fi gorsaa Muummee Abiyyi obbo Geetaachoo Raddaa TPLF mootummaa federaalaa waraanuuf qaamolee keessaa fi alaa wajjin tokkummaa tolfachuun ji'ootaaf waakkataa bahee amma ifatti labsateera jedhan. Dhaabbichi qaama faallaa Itoophiyaa dhaabate waliin hidhata tolfachuun mootummaa federaalaa kuffisuu kaayyoo godhatee hojjetaa jira jechuunis balaaleffataniiru. Ambaasaadder Suleemaan Daddafoo dhimma kana fuula X isaanii yaada dhuunfaa irratti barreessa jedhan irratti maxxansanii garuu dubbiin isaanii kun erga ministeerri muummee Abiyyi Ahmad TPLF Eertiraa waliin ta'uun mootummaa Itoophiyaa irratti waraana kaasuuf socho'aa jira jechuun himatanii booda dhagahame. Keeniyaatti ambaasaadara Itoophiyaa kan ta'an Jeneraal Baacaa Dabalees waraanni kan geggeeffamu achuma naannoo Tigraay keessattidha. Jalqabnaan mootummaan Eertiraa ammaa kun hin jiraatu jedhanii turan. Ambaasaadder Suleemaan Daddafoo ammoo heeyyama biyyaa walaba taate tokko malee humni waraanaa hidhatee kan biyya biraa ta'e daangaa biyya seeraa idil addunyaan beekamu qaxxaamuree ce'uun faallaa qajeeltoo fi seera idil addunyaatti yoo jedhan dhagahamaniiru. Kun ammoo walabummaa Itoophiyaa kan sarbee fi gama seeraan siyaasaa fi nageenya naannoo irratti dhiibbaa guddaa kan qabudhas jedhan. Kun ammoo akka seera idil addunyaa chaartara dhaabbata mootummoota gamtoomanii jalatti tumametti Itoophiyaaf mirga tarkaanfii fudhachuu kenna jedhaniiru. Ambaasaadder Suleemaan sochiin isaanii kun waraana TPLF Itoophiyaa irratti banuuf tattaafataa jirtu ofirraa qolachuuf Itoophiyaaf mirga seeraa akka kennullee himan. Itoophiyaan ofirraa ittisuuf yoo waraana kana jalqabde Eertiraa haleeluuf mirga seeraa qabdi jechuudhaan barreessan. Garee hidhatee akkasii waliin maallaqa dhibdeedhaan hiriiruun walabummaa ofii irratti dhiibbaa qabaatas jedhan. Daayireektarri dhaabbata fayyaa addunyaa Dr. Tedros Adhanom waggoota 3 darbaniif walitti bu'iinsi qaama hidhatee gidduutti naannoo Amaaraatti mudate lubbuu namoota hedduu galaafateera. Oromiyaanis akkasuma dhiiguu irratti argamti. Tigraay gara waraanaatti deebi'aa jirti. Affaarii fi Beenishaangul jeequmsaan miidhamaniiru jedhan. Nigahaa mootummaa federaalaa fi gaggeessitoonni naannolee qawweerraa akka nagaa filatan waamichan taasisa. Furmaata siyaasaa dhugaa barbaadu wayya waraanni du'a mancaatii buqqaatii qofa fida. Uummata Itoophiyaaf waan gaariitu mala jechuudhaan barreessan daayireektarri dhaabbata fayyaa addunyaa kun mootummaan Eertiraa ifatti waraana isaa daangaa Itoophiyaa keessa jiraachuu fi waraana banuuf qophii ta'uu waan hime hin qabu. Mootummaan Itoophiyaas tokkummaa Eertiraa fi TPLF ijaaratan hime malee humni waraana Eertiraa daangaa Itoophiyaa keessa seenuu ifatti hin dubbanne. Ambaasaadder Suleemaan Daddafoo fuula X irratti qabxiilee gurguddoo kaaba Itoophiyaa keessatti deemaa jiru jedhan barreessaniiru. Ejjennoo TPLF amma qabatee jiru ifaadha. Mootummaa karaa dimokiraatawaan filame aangoo irraa kaasuudha jedhan. Ministeerri muummee Abiyyi Ahmad tibbana miidiyaa mootummaa OBN irratti yoo dubbatan TPLF qofaa koo mootummaa kuffisuu hin danda'u jedhee faannoo fi Eertiraa wajjin dhaabbatee jira jedhaniiru. Mootummaan Itoophiyaa humna waraanaa jabaa ijaarrachuu kan himan Dr. Abiyyi Ahmad kan duras humna ittisaa fiixee Soomaaliyaatii hanga Mitsuwaatti tiksuu kan danda'u qabna jechuun dhaadatanii turan. Gama biraan Keeniyaatti ambaasaadara Itoophiyaa kan ta'an Jeneraal Baacaa Dabalee waraanni kanaan mootummaan Eertiraa ammaa kun hin jiraatu kana qofaa osoo hin taane kaartaan lafichaas ni jijjiirama jechuudhaan dubbataniiru. Ambaasaadder Suleemaan Daddafoo TPLF adda waloo mootummaa Eertiraa waliin ijaaree irratti hirkataa jedhan. Hayyoonni waraanaa Eertiraa qaamni basaasaa fi meeshaalee waraanaa gurguddoon isaanii naannoo Tigraay keessa jiru kan jiran ambaasaadder Suleemaan daangaan Itiyoo Eertiraa maqumaaf malee akka daangaa biyyoota lamaanitti dhaalamu dhiiseera jedhaniiru. Opereeshiniin Eertiraa hanga Raayyaa fi Allamaaxaa akka gahu kan ibsan ambaasaaderichi mootummaa Itoophiyaa irratti haleellaa banuuf qophii waloo taasisaniiru jedhan. Hidhattoonni faannoos isaa wajjin hiriiranii akka jiranillee himan. Yeroo waraanaa Tigraay waggaa lamaaf ture bara 2022 keessa walii galtee Piriitooriyaan xumurame sana Eertiraan garatti mootummaa Itoophiyaa goruudhaan TPLF waraantee turte. Faannoon naannoo Amaaraa keessaas akkasuma TPLF waraanaa turan. Amma humnoonni kunneen deebi'anii michoomuun waliin dhaabbachuun mootummaa Itoophiyaa loluuf qophiitti akka jiran mootummaan himeera.
Hariiroon mootummaa Itoophiyaa fi Eertiraa erga waliigaltee Piriitooriyaatti as kan bora adeeme yoo ta'u, erga Itoophiyaan gaaffii hulaa galaanaa jabeessite as ammoo inumaa hammaataa deemeera. Gaaffii Itoophiyaan uummata ishee miliyoona 120 caaluuf hulaa galaanaa argachuuf kaaste Eertiraa qofa osoo hin taane Somaaliyaas dheekkamsiisee ture. Durumaan waa'ee Abbayyaatti Itoophiyaa wajjin wal dhabdee kan jirtu Masriin gara Eertiraa fi Somaaliyaa goruun waliigaltee waraanaas wajjin mallatteeffatteetti. Ambaasaadder Suleemaan Eertiraan seera cabsuun daangaa Itoophiyaa seenuu fi dhimma Itoophiyaa keessa galuun dhaabbachuu qaba jedhanii barreeffama isaanii goolaban. Eertiraan haala ammaa kanatti fuuftee yaaddoo nageenya biyyaalessaa Itoophiyaa taanaan mootummaa Itoophiyaa tarkaanfii humnaa fudhataa jedhan ambaasaadder Suleemaan. Kun ammoo biyyattiitti akkuma Sudaanii fi Yemen fa'aa rakkoo nageenyaa guddaa fides jedhan. Mootummaan Eertiraa dadhabuun seera maleessummaa biyyicha keessatti babal'achuu danda'a jechuunis akeekkachiisaniiru. Biyyoonni masaanuu Itoophiyaa ta'an hariiroo dippiloomaasii cimsachaa fi marii taasifachaa jiraachuun ifoome. Haala kanaan Sudaan wal dhabdeen naannawaa fi waraana daangaa ishee keessatti itti dhufee wayita jirutti hariiroo Moqaadishoo fi Kaayiroo wajjin qabdu irratti marii geggeessite. Sudaan dhimma haala naannoo tumsa waloo fi haala yeroo biyyattii irratti Somaaliyaa fi Masrii wajjin marii dippiloomaasii adda addaa gochuu ejensiin oduu mootummaa Somaaliyaa sonnaa fi gabaasni Abrahaam Online kan Masrii addeessaniiru. Ministeerri dhimma alaa fi walta'iinsa addunyaa Somaaliyaa Abdisalam Ali ambaasaadara Sudaan Somaaliyaa Abdurrahman Khalil Ahmed Abakar Afandii waajjira ministeerichaatti simatanii haasa'uu isaanii sonnaan gabaaseera. Biyyoonni lameen haalaa fi taatee naannawaa dhiyeenya kana akkasumas hariiroo waloo Somaaliyaa fi Sudaan jiru cimsuu itti fufsiisuu irratti mari'ataniiru. Walga'icha yeroo dippiloomaasii dhiyeenyaan eeggachuu fi dantaa waloo irratti waliin hojjechuuf waadaa galan irraa deebi'anii mirkaneessuu isaanii sonnaan dabalataan ibseera. Gama biraatiin ministeerri dhimma alaa Sudaan Mohee Eldin Saalem gita isaanii kan Masrii Baader Abdallaati waliin dilbata bilbilaan mari'achuun isaanii fi marii isaanii hariiroo lameenii fi dhimma Sudaan irratti kan xiyyeeffate ta'uu Haram Online ministeera dhimma alaa Masrii wabeeffachuudhaan gabaaseera. Marichaan Abdallaatiin tokkummaa birmadummaa daangaa fi dhaabbilee biyyoolessaa Sudaaniif deeggarsa Masriin qabdu irratti irra deebi'anii mirkaneessaniiru. Akkasumas adeemsi siyaasaa Sudaan keessatti godhamu kamiyyuu guutummaatti abbummaa Sudaaniin kan durfamuu fi fedhii uummata Sudaan kan calaqqisu ta'uu akka qabu cimsanii ibsaniiru. Ministeerri dhimma alaa Masrii adeemsi akkasii dhaabbilee fi qabeenya biyyattii eeguun nageenyaa fi tasgabbii fiduuf kan gargaaru ta'uu dubbataniiru. Kana malees hariiroon seenaa fi obbolummaa uummata Masrii fi Sudaan gidduudhaa fi fedhii Kaayiroon hariiroo lameen bal'isuuf qabdu cimsanii jedhaniiru. Biyyoonni gamlameenii tumsa isaanii cimsuu fi walta'iinsa dhiyeenyaa eeggachuuf waliigaluu isaanii ministeerri Ijipt ibseera. Masriin dhiyeenya kana kan taasifaman Sudaan waraana dheeraa yaaddoo dippiloomaasii fi nageenya naannawaa bal'aa uume keessatti jiraachuun ni beekama. Iraanii fi Omaan hegeree hulaa Hormuuzii fi nageenya imalaa achirratti taasifamu ilaalchisee mariin godhan bifa gaariin deemaa jiraachuu Omaan beeksiste. Iraan garuu waliigalteen Omaan waliin godhamu hulaan Hormuuz akka banamuuf wabii miti jechuudhaan akeekkachiisteetti. Biyyoonni lameenuu mariin dhimma hulaa kanarratti taasisan haala gaariin deemaa jiraachuu sanbata hagayya 8 beeksanii turan. Waliigalteen xumurame yoom akka waliigaltee mallatteessan garuu ifatti hin eeramne. Ministeerri dhimma alaa Omaan haleellaan hulaa Hormuuz irratti raawwatamu akka dhaabbatu gaafachuun haleellaan itti fufnaan marii godhamu akka gufachiisu akeekkachiiste. Ministeerri dhimma alaa Iraan Abbaas Aragaayichi mariin Omaan waliin godhamu sadarkaa dhumaarra gahuu ibsuun hulaan Hormuuz banamuun dhimmoonni biroo guutamu irratti hundaa'a jedhan. Ameerikaa Israa'el haleellaa irratti banuu hordofee ji'oota 5 darbaniif Iraan hulaa Hormuuz cufuun akka meeshaa guddaatti itti fayyadamaa jirti. Guyyoota muraasa as Omaanii fi Iraan gidduutti akkaataa itti hulaan kun gara fuulduraatti buluu fi waloon nageenya imala achirratti taasifamu irratti mariin geggeeffamaa jira. Iraan garuu hulaan Hormuuz guutummaatti banamuu fi ulaagaalee waraanaa wal qabatanii guutamuu qaban akka jiran akeekteetti. Haaldureewwan Iraan keessaa tokko haleellaa irratti banamee fi Ameerikaan beenyaa akka kaffaltu yoo ta'u, waraanichi akka dhaabbatuuf mariin geggeeffamu akka qabus Abbaas Araagichi himaniiru. Ameerikaa fi Iraan waliigaltee dhookaasa dhaabuu waliif mallatteessanii turanillee hedduu osoo hin turin wal haleeluutti deebi'aniiru. Itti gaafatamaan nageenyaa Iraan kan ta'an Mohammad Baaqir Zulqaadir miidiyaa Iraan tasanii waliin turtii taasisaniin Ameerikaan amala ishee yoo sirreeffatte malee hulaan Hormuuz akka hin banamne himaniiru. Ameerikaan buufataalee doonii Iraan irraa uggura kaa'uun dooniiwwan achi akka hin seennee fi akka achi hin baane cufaa taasistee jirti. Hulaan Hormuuz banamuuf haalureen biraa Teheraan keessee uggurri galaanaa Ameerikaa buufataalee doonii Iraan irraa akka ka'anidha. Maallaqni ishee jalaa qabamee jiru akka gadhiifamu Iraan gaafatteetti. Waliigaltee wal hubannoo yeroo darbe Ameerikaa wajjin mallatteessan keessatti qabeenyi Iraan qabamee ture biliyoona hedduu akka galateeffamu Doonaald Tiraamp waadaa galee turuun ni yaadatama. Fayyadamtoota hordoftoota keenyaa oduun guyyaa kanaaf qabanidha. Ani kana gaammaatti hordoftan ture oduu keenya biraan hangulissee bulchina gaataa aga dhagaa.